Erga hundeeffamee waggoota 85 ol kan lakkoofsise waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa yeroo garaa garaatti balaa uumamaa fi namtolcheen lammiilee irra miidhaa ga'eef deeggarsa namoomaa taasisaa tureera. Waldichi yeroo garaa garaatti dameewwan isaa babal'isuunii fi miseensota tola ooltotaa baay'ifachuun tajaajila lammummaa kennuun mootummaa gargaaruun aantummaa uummataa ta'uusaa itti fufeera. Dameen waldaa qaxxaamura diimaa magaalaa Finfinnees bara 1973 erga hundeeffame eegalee buusii miseensota irraa walitti qabuunii fi deeggarsa qaamolee deeggartootaa irraa argamuun lammiilee deeggarsi namoomaa isaan barbaachisu bira dhaqqabsiisuun danda'ameera. Dabalataanis piroojektota faayidaa dinagdee fi hawaasummaaf oolan bocuun hojii jiraattota magaalattii fayyadan hojjechuu irratti akka argamu dura ta'an boordii waldaa qaxxaamura diimaa damee Finfinnee obbo Tasfa Mikaኤል ታፈሳ dubbataniiru. ከቻይና ቀይ መስቀል በተገኘ 2,227,000 ብር ድጋፍ deeggarsa waldaa qaxxaamura diimaa chaayinaa irraa argameen birrii miliyoona 200 fi 427tiin dubartoonni 247 dinagdeen akka of danda'aniif hojii daldalaatti akka bobba'an taasisuun danda'ameera. Bara kana daa'imman karaarra jiraatan 450 damdamachiisuun maatii isaanii waliin akka wal argan taasisuu fi dargaggoota 100 fi shamarran 100 qaamolee deeggartoota waliin ta'uun bajeta birrii miliyoona 45 olii ramaduun hojii isaa ifatti eegaleera. Hojii kana raawwachiisuufis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hawaasa biyyaalessaaf idila addunyaa waliin ta'uun yoo ta'u keessumaa ammoo miseensota damichaa fi ga'een tola ooltotaa baay'ee olaanaadha. Waajjira waldaa qaxxaamura diimaa damee magaalaa Finfinnee kanaan dura itti fayyadamaa ture iddoon isaa hojii misoomaatiif akka ooluuf bulchiinsa magaalichaatiin murteeffamuun ni yaadatama. Hojiin deeggarsa namoomaa waldichaan taasifamu addaan akka hin cinneef iddoo bakka jalaa fudhatameef bakka bu'u bulchiinsi magaalichaa waldichaaf kenne gamoo abbaa darbii 4 kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaa aanaa 9tti argamu eebbifamee hojii eegaleera. Bulchiinsi magaalichaa rakkoo waldichaa furuuf xiyyeeffannoo kennuun deeggarsa waldichaaf taasiseef dura ta'an boordichaa obbo Tasfa Mikaኤል ታፈሳ ገለቴፈተኒሩ የከተማ አስተዳደሩ ማህበሩ በሰብአዊ ተግባር የመንግስት አጋዥ መሆኑን በመረዳትና bulchiinsi magaalichaa hawaasni hojiin deeggarsa namoomaa mootummaa gargaaruu akka ta'e hubachuun rakkoowwan waajjira damichaa xiyyeeffannoo itti kennuun biiroo mijataa ta'e waan nu kenneef galateeffachaa gara fuula duraatti buqqaatiin kan biroon akka nurra hin geenyeef wabii akka nuuf ta'uuf dameen waajjirichaa akkaataa tola ooltummaa qaxxaamura diimaan tajaajila akka kennuuf bulchiinsi magaalichaa deeggarsa nuuf taasisu cimsee akka itti fufu nan amana. Waldaa qaxxaamura diimaa deeggaruun tajaajila namoomaaf taasifamu jajjabeessuu waan ta'eef dhimmoota barbaachisoo hunda irratti bulchiinsi magaalichaa waldicha cinaa kan dhaabbatu ta'uu itti gaafatamaan waajjira kantiibaa fi dhimmoota kaabinee obbo Xilawun Warquu ibsaniiru. በከተማ ማደስ ምክንያት ቀይ መስቀል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል እና የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ sababa haaromsa magaalaaf waajjirri qaxxaamura diimaa Itoophiyaa dameen magaalaa Finfinnee bakka turerraa akka kaafamu yommuu taasifamu akkuma gabaasni isaanii gaheen kabajamoo kantiibaan keenya akkuma dhaga'aniin abbummaan deeggarsi akka taasifamu murteessan. Waldaa qaxxaamura diimaa deeggaruun tajaajila hawaasummaa fi tola ooltummaa deeggaru waan ta'eef bulchiinsi magaalaa keenyaa yeroo hunda cinaa keessan akka ta'u hojii itti fufiinsaan hojjettaniifis deeggarsa akka taasisu maqaa bulchiinsa magaalichaa fi maqaa koon isin ibsuun barbaada. Waldaan qaxxaamura diimaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee naannolee 12 godinaalee 35 akkasumas waajjiraalee aanaa dameewwan 130 ol beekamtii argatan akka qabu ragaan waldicha irraa argame ni mul'isa.